Akkam jirtu ijoollee? Fayyaa keessanii ijoollee barnoonni akkamii? Isinitti tolaa jira? Sirrii qo'achaa jirtu? Baay'ee gaariidha. Egaa kun qophii yeroo maatiiti. Qophii yeroo maatii keenya har'aatiin yaadaan gara godina Harargee lixaa magaalaa Cirootti isin geessuuf deemna. Egaa achitti isin geessuudhaan immoo mana maatii tokko wajjin wal isin barsiifna. Egaa barattuun har'a isiniif geessuuf deemnu barattuu Qaxaleedha. Barnootaan cimtuu, amala gaarii kan qabdu, maatii isheetis ofis kan gammachiiftudha. Mee barattuun tun eenyu jedhamti laata? Kutaa meeqaffaa baratti? Barnoota kam jaalatti? Maatiinoo akkamitti ishee qabu? Maal jedhanii ishee gorsu? Isheenoo gorsa maatii ishee kanaan hagam deemte laata? Kanaaf kan kana fakkaatan gaafannee gaggaafannee muuxannoof mudannoo ishee isin biraan geenya. Amma xumuratti nu faana tura. Turtii gaarii. Akamire? Egaa. Baga nagaan dhuftee naan hin jetture? Baga nagaan dhuftan. Eegaa saniin barbaadeeti beektaa? Yeroon kolfatillee hin kolfite. Maaliif seete? Osoo ati achaa na biratti Adaamatti dhufte? Oo baga nagaan dhuftee dheensisi madda. Amma moo si biraan dhufee mire? Kanaafuu situ na simataa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Ijoolleen siin wal baruudhaaf laala akka itti qoqophaa'aniitiin taa'aa jiran sitti himuu hin danda'u. Wal bariimmee? Haga torba siimuu. Kanatti. Maqaan kiyya Naayilii Najiib Araboo Ifaa Mahammad Sayyid Abduqaadir Badhaasoo jedhama. Kan hin jiraadhu godina Harargee lixaa bulchiinsa magaalaa Cirooti. Kan hin baradhu immoo mana barumsaa Naafiyaar sadarkaa tokkoffaadha. Barattuu kutaa jaati. Ajaa'iba! Dhageettan kaa ijoollee? Barattuu kutaa jahaffaati jette. Kanaafuu of duuba deebinee waa hedduu haasa'uu dandeenya jechuudha. Meeqa kutaa jahaffaa kana ittiin dhufa. Waan barnoota keetisis akkasuma. Naahilii maqaan kee kun natti tole beekta. Maal jechuudha? Naahilii jechuun naaf yaadii. Naaf yaadii. Naaf nahii. Naaf nahii. Maal jechuudha ree? Maaliif akkasii sitti baasa? Naahilii yeroo jedhanii naa baasan guddadhee bakka guddaa ga'ee akkan isaaniif hilu yookaan akkan isaaniif nahu. Akka maqaa keetii ta'aa jirtaare. Mee Naahiliin maal jaalatti? Maal jibbiti? Amalli ishee maal fakkaata jedhanii osoo si gaafatanii akkamitti ibsitame? Ani wantin jibbu keessaa kijibuu. Soba. Soba. Akkaan itti jibbu. Isumatu ka jibbaniimi? Namnis rabbiinis hin jaalatu. Hin jaalatu. Sobuu fi waan hin jenne fa'aa jettee oofuu kana fa'aa. Kamii fa'aa? Waan osoo namni hin jeen nama walitti jiruuf fa'aa dhaqanii maarreen akkana jettee akkaleen akkas jette jaanii fa'aa walitti jiruu kana fa'aa. Akka hiriyoota keessan gidduu waa jirti jechuudha. Lakkiin jirtu namarratti hin argee. Kanaaf maaliif seete? Amma Naahiliin barattuu kutaa jahaffaati. Waan akkasii kana ammoo yeroo baay'ee kan baay'atu ijoollee namoota gurguddaa biratti mitiire. Kanaaf Naahiliin kana akkamitti bartee yogguun jedhu immoo hiriyootuma keessan keessatti Naahiliin tun akkas jettee turtee miti. Lakkaan akkasitti ittiin himne maal ta'u isheeti maaliif akkas jette fa'a? Waan namni hin jenne tokko fakkeessanii haasa'uu jechuudha. Hin jibbiti Naahiliin. Sumatu ka jibban dhugaa. Meeqa biraa hoo? Wanti hin jaaladhu immoo osoo waliin loliin jiraatu fa'aa walii galteedhaa fi nageenyaan jiraatu kana fa'aa fi barnootarra wal gargaaru. Ijoollee har'a ka mana guutee jiru iccitii heddubbaa hiriyoonni isheellee jiru. Naahilii? Nan gaafadha. Gaafadhu ishee. Waan abbalatti himtee kan dhuguma isaan ni jedhan moo hin jedhanii waan ati jibbituuf jaalattu kanas adda baasanii himan moo hin himan ka jedhus numan gaafadha. Rakkoon qabu gaafadhu. Dhugaa. Dhugaa. Tole. Egaa hiriyoonni kan keenyufaa jedhamu mee natti himi? Isheen Heeraanii Dooktar Ibsaa jedhamti. Heeraan? Dooktar Ibsaa. Dooktar Ibsaa. Isheen immoo Feenet Abbabaa jedhamti.
maqaan koo Heeraanii Ibsaa jedhama. Maqaan koo Feenet Abbabaa jedhama. Kaniin baradhu kutaa 6ffaa Afaan Oromooti. Kutaa 6ffaa Afaan Oromoo magaalaa Ciroo. Manni barumsaa koo immoo mana barumsaa Naafiyaad. Umriin koo 13. Hiriyaa hedduun qaba. Isaan keessaa garuu tokkoffaa Naahilidha. Naahiliin hiriyaa kooti. Naahiliin amala gaarii qabdi. Nama gorsiti. Isin hiriyaa jaalatamtuudha. Amala gaarii illee qabdi. Barnootaanis nama bira dhaabbatti. Barumsa isiitiin illee jaalatamtuudha. Ani ishii akka fakkeenyaatti fudhadha. Yoon inni dogoggoree ishiin natti himti. Ishiinis yoo dogoggorte anis ittiin hima. Amalli keenya wal fakkaataadha. Ishiidha ka barnootaanis na cimsee asiin nagee na gorsiti. Yooniin namni tokko na dursee jiraate akka nama san dursuuf na gorsiti. Yooniin waa xiqqootti illee aarii hin aariinii naan jetti. Dafneen aarruu muufannuu dafnee gammanna. Naahiliin ogguu takka sirriitti illee osoo hin ta'in xiqqoo waan tokko osoo addan baafatiin hin loltiin aarti. Kana akka sirreeffattu hin jedha. Aariin maal nama gooti? Aariin booda waan biraatti nama naqxi waan ta'eef ishiin akkuma jettee amala ishii keessaa nama sobuun jaallattu jettee namaas akka namni osoo ishiin hin jedhiin osoo hin jedhiin haasoftu hin amantu. Ani gorsan ishiidhaa gorsuu keessaa inni tokkoffaa baati. Tokkoffaa kanammoo akka gadi dhiisneen barbaada. Amala ishii kanas akka hin dhiifne nama gargaaruudhaanis nama gorsuudhaanis akka hin dhiifne jechuun barbaada. Tole mee gara amala maatii keetiitti haa dhufnu. Mee abbaa keetirraa maal jaalatta natti himi? Abbaa kiyyarraa yeroo isaa hoo maal fakkaata? amalli isaa nama qo'atu ni jaalata. Akkuma kiyyaate amalli isaa. Fi nama qo'achiisus ni jaalata. Fi nama takkaffaa sadarkaa qabu kana fa'aa ni jaalata. Badhaasuu jaalata kana fa'aadha. Barnootaan yeroo cimtu fa'aa jechuudha. Tole. Namni inni hin jaalanne immoo waan inni jibbu jechuudha. Dhara yookaan sobaa fi nama qaraatee irratti dantaa hin qabne sana fa'aa. Roga maraanuu cimoo akka qabdutti jechuudha. Amalaanis barnootaanis. Maaltu isa aarsa? Isa kan aarsu qo'achiisee gaafii saniif ibsi gaafatee yeroo mana barumsaa deemtee qoromtu immoo yoo gaafii sana dhabde baay'ee dheekkama. Hin xiyyeeffattu turte? Mee yeroo dheekkamu kana akkam jedhame? Akkuma inni jedhu sanitti natti himta malee maali ansi qo'achiisee jira akkamitti dhabde kana nan beekaanoo garuu mee yeroo lolu akkamitti lola? Yeroo lolu hedduullee lolu ni lola. Sagalee isaa akkeessiteeti beeki. Maal Naahilii kana si qo'achi? Laakiin kolfaaree namni aaree kolfaan namatti dubbatama. Isuma sirrii natti hime. Maali kana si qo'achiisee hin jiraami? Maaliif kana dhabdaa? Gaafii birallee yoo dhabde rakkoo hin qabu. Kana garuu akkamitti dhabuu dandeesse? Xiyyeeffannaa kan keessa ture jedhee naan lolee naan oota. Amma laalikaa kitaabni kunooti. Naahilii kana si qo'achiiseen tureemti. Maarreen sagalee isaa ulfinne garuu. Taan mitire kanaafuu waan ati irratti xiyyeeffannaa kennuu qabdu xiyyeeffannaa akka itti kennitu barbaada jechuudha. Tole ummaatee bira dhufne ka. Amma nu dhagaan jirtu. Nu dhagaan jirtu. Tole isheenoo maal jaalatti maal jibbiti? Isheen barumsa irratti namni hundi dhiirris dubartiinis walqixa akka ta'ee fi namni hundi beekumsa akka qabuu fi barnoota isaa irratti xiyyeeffannaa akka kennu dhiirri dubartiin caalu dubartiinis dhiiran caaltu hundi walqixa. Yoo namni hundi barnoota isaa irratti xiyyeeffate hundi sadarkaa bahuu ni danda'a. Teefaa na gorgorsiti ni danda'a bakka guddaallee ga'u. Wanti isheen jibbitu immoo yoo ati gocha kana gootee ani goone faayittee sobde faa ni dheekkamte haala. Waan jiru haqa isaanatti miidha. Isheen barbaaddu. Tole nan gaafadha beeki.
Hayyee. Egaa Naahiliin waa hedduu nutti himtee jirti. Mee ijoolleenis akkasiin wajjin wal baraniif ijoollee wajjin wal naa baramee dura. Hayyee anaa dhufu jeera. Ana. Ani haadha Naahiliiti. Hayyee. Haadha Naahilii Najiib Arabootiin jedhama. Nu kabajanii nu afeeruu keessaniif hedduu galatoomaa jaa duraan dursee. Hayyee Galanni keessan guddaadha. Hayyee. Mee Naahiliin amala akkamii qabdii mucayyoo akkamiitii waan jiru mee natti hima. Hayyee. Naahilii jechuun nama umriin daa'ima, nama yaadaa fi qalbiidhaan amala guddooti jechuudha. Hayyee. Isi jechuun haasofillee xiqqoo jechallee naanqatullee Hayyee. nama if ajaju jechuudha. Namni ajajuu hin barbaaddu akka namni si ajaju hin barbaaddu. Ofiin beektu. Ofiin beektuu nama jaamu jechuudha. Osoon waan ani yaadee sammuu koo keessa jiru dursitee beektee waan san gooti. Godhi ijeelleen ajaju yoo akka tasaafaa jee malee yeroo baay'ee waa'ee barumsa irratti illee ani qayyabadhu ijeellee isii wanti hin jiru maaliif namni hedduu akkanatti isti wanti ijoon hin jiru. Ifif beektii sagantaa mataa isiidhaa korora isiidhaa waa hunda isiidhaa qopheeffattee kororaan kaayyatti. Sa'a hanqanatti maaliin gochuu qabaa? Hanqana keessatti maaliin godhuu qabaa? Hangana keessatti maaliin godhatteet sa'aatii waaqni uume tana qopheeffattee kororfattee sagantaadhaan kaawwatti. Sagantaa san keessatti wantoota hunda kan raawwattu jechuudha. Akkaataan qo'annaa isii immoo yeroo mana barumsarraa dhuftu sa'a muraasa ifif akkaataa korora isiitiin sa'aatii muraasa san ni boqotti. Gaafa boqottee booda immoo yoo hojii manaa qabaatte hojii manaa isii san namni hojjedhu jiru hin jiru. Maaliif hedduu namni itti akkanatti wanti maaliif ifiin beektu waan taate maaf akkasitti hin qo'anne maaf akkanatti hojjenne jiru hin jiru. Mataa ifiitiin hojjetteet waa hunda isii godhattee galgala rafti jechuudha. San boodaan qo'achuudhaaf immoo halkan sa'aatii 9 booda kaati. Akkaataan qo'annaa isii daa'imummaarraa kaastee halkan qo'atti. Halkan gaafa namni rafee sa'aatii isii alaarmii godhatteeti sa'aatii 9 booda jechuudha. Sa'aatii 9 booda galgala halkan kaatee qo'atti. Eessaa dhufe amalli kun? Eenyu barsiise? Amala kana anis qaba dur. Gaafa dura gaafan baradhu akkasittiin baachaa ture ani. Yeroo namni qo'ate guyyaa qo'atu hin qo'adduan. Halkaniin ka'ee qo'adha. Tarii anarraa waan san fudhatte ta'uu danda'a yookiin immoo abbarraa fudhatte ta'uu danda'a beeku abbaanis jantiliidha beektaa. Akkasitti isilleen yaada wanti san qabdi korora akkasii san qabdi. Halkan sa'aatii 9 yeroo tokko tokko gaafan sossoo'ee arku ifaan mana saalonaa keessa hogguuf maal godhu jirta hojjee. Iyya bishaan jirette ifaa dhaamsite wanni ibsatte moobaayila. Siin jeeqee jechuusi. Moobaayila fa'aa ibsattee akkasitti qayyabatti wantoota isiif barbaachisan yookaan ta'u jiraatu ta'e waan barumsaatiin kan dhufu yoo ta'e namni isii dura dhaabbatu hin jiru. Barumsa irratti waan feete yoo barbaadde waan isiin barbaaddu yoo barbaadde sakandii san keessatti goonaaf. Keessattuu waan sakanduma san keessatti wantoota isiin barbaaddu barumsaan wal qabatee wantoota barumsaaf ta'u hunda niin godhaafi akkasitti haala saniin qo'atti jechuudha isheen. Egaa ummaanti jette dhiirris shamarris wal qixa yaada jedhu naa kaafteet. Dhugaa. Mitiirra? Mee akkamitti isheedhaaf akkas jettaniitiin kaasuufii dandeessa? Dhugaadha. Shamarreenis waan dhiirri hojjetu hojjechuu dandeessa. Maaliif? Sammuu teenya waa'ee hunduma keenya gaafa nu uumu wal qixa godheetuma nu uume. Saalli keenya addaa ta'u malee akkaataa yaadni keenya sammuun keenya hundumtuu tokko jechuudha. Yoo abbaan itti fayyadame yoo ati itti fayyadamte wanti kun ka dhiiraati kun ka dubartootaati jettee ittiin qooddee keessa hin jiru jechuudha. Maaliif ilaalcha namaatiitu adda godha malee ati yoo itti fayyadamte waan san bakka dhiirri geessan ga'uu dandeessa. Wanti nama dhaabu hin jiru jechuudha. Kanaaf dubartiin doktora ta'uu dandeessi, dubartiin abbaa seeraa ta'uu dandeessi. Paayileeta illee ta'uu dandeessi. Kun maalirraa yoo ta'e yoo ati cimina qabaatte, yoo ati hawwii wanta sanii barnoota sanii qabaatte fuuldurri kiyya maal tahaa jettee
fuuldura kee yoo ilaalte. Kanaaf sanirraa keetiin yeroo tokko tokko numaa hin jaanan akkasuma hin jaani. Kanaafuu waan dhiira jettee wanti duubatti deebituuf hin jirtu hin jaan. Silaa'u daree keessatti kun dhiira kun shamara jedhanii adda baasanii wanti barsiisu hin jiru. Kanaaf walqixa kuris takara teessanii hanga barattanitti waan barsiisaan achii dabarsuusan walqixa qabachuu dandeessanii. Wanti dhiirri si caaluufis hin jiru. Ati immoo isaan moohuu qabdaa hin jaanan yeroo hunda jechuudha. Irra caalaa waan akkanaa kana ni himaafan. Moohuu qabdaa hin jaan, mootuu qabda. Bakka sakatti takkaan wanni takka qabdi takkaan akkas hin caallee hin jaan. Na gorsa akkanaa kana fa'aa ittiin hima. Kana fa'aa dhagaa. Mee guyyaan ati aarsitee jira. Akka malee kasitti dheekkamte. Mee yaadadhu guyyaa shan. Bilbilaan haasofnee turre beeki. So'uun hin danda'amu. Meeshaa manaa cabseetan hin cabsinee jedhee sobee san boodaan na gaafattee irra deddeebitee egasii ansumnaan naan loltee egasii dhugaa dubbannaan rakkoon qabu ittiin deebine. Kanaaf soba baraa deemuun gaariidha. Tole. Egaa ijoollee kan hordofaatiin jirtan qophii yeroo maatiitii. Qophii yeroo maatii keenya har'aatiin barattuu Naahil Najiib waliin turtii taasisaa jirra. Egaa Naahiliin waan hedduu nutti himaa jirti. Mee ittuma fufna hamma xumuratti nu faana tura. Naahiliyyee ameef duubaa deebinu amma kutaa jaaffaa jirta. Kutaa gulantaa tokkoffaaf lammaffaa sadaffaa kutaa tokko hamma shanii Naahiliin barattuu akkamii turte qabxiin ishee maal fakkaataa akka jedhume haalan laallu. Kutaa shanitti semesteera takkaffaa tokkoffaa been ture san boodaan tana booda namuu nan caalu jee keellasii tahee san boodaan saayibni qiyya tokko na caalee egasii anis aareetan xiyyeeffannaa itti kennee karoora baafadhee qo'adhee isa iftuu bakka deebisee takkaffaa ba'e. Keellasii jette. Keellasiin tuni Danta dhabummaa. danta dhabummaadha. Mee akkamitti danta dhabummaan kun akkamitti dhufe? Karoora baafachuu dhiifte moo haala karoora kan keessaniin deemuu dhiifte moo akkamii waansa? Sini galee ijoollees? Adda nu haa baaftu miti? Moo qo'annaa dhiiftee tapharratti xiyyeeffachuu eegalte moo? Karoora baafadheen ture. Sagantaa sana yeroon qayyabadhu arra boqonnaan jidduun baasuun jiru guyyaa hunda akkasitti dhiise gizee qormaanni qo'achuun qaba jee yeroonis wal nan geenye cinaa qo'adhee cinaa akkasitti haalaan xiyyeeffannaa irratti kanneen ture akkasitti qabxii takkaan jaale. Mee guyyattii san yaadadhuti hin sheenoyne? Haalaan ishee. Guyyaa san gaafa inni si caalee galtu. Fuulli kee amma bareedaan kun yeroo akka jijjiiramu beekamee na laale akka titaatiin akkeessa. Anillee wanni akkasii sun na mudatee ture. Ilaalaa mee ijoolle. Naahiliyyee akkam nagaa oolte? Maal taateere? Homaa. Akkas jechaa waan galte natti fakkaatame guyyaa sana yaadadhuuti natti maaltu ta'e nyaata faa diddeedhaan. Lakki hin dinne. Inuma nyaatte? Odeetumaan tanarratti duuba deebi'uun qabu kabiraatiin nan caalaa bara dhufu jeetumaan san boodaan barana immoo qaraatii kiyya cimee osoo hamiileen nan cabin maatiin kiyyasii fi hiriyootanii fi barsiisonni na gargaaranii akkasitti xiqquma odee san boodaan qaraatii kiyya irratti xiyyeeffannaa itti kennee san boodaan akkanatti akkaffaa ba'e ammoo. Keessattuu haati ijoolleen yeroo alaa mufatanii dhufan, yeroo gammadanii dhufan, yeroo wanni takka jijjiiramtu. Fakkeenyaaf akkanuma ilaalanii waan ishiin irra jirtu ni hubatti. Abbaanis ni hubata, irra caalatti garuu haati ni hubatti. Mee gaafa waa itti jijjiirame amala akkamii agarsiifti? Yeroo gammaddoo akkam taati? Kanarratti xiqqashoo isiin amallisiin qabdu. Gaafa mana barumsaa keessatti wanni durgeen faayyoo jiraate.
gaafa mana barumsaa keessatti dorgaa dorgeen jiraatu fa'a gisee dorgaa dorgee godhan yoo namni takka isii caalee takka dorgaa dorgee saniin qabxii takka dhabde osoo na gaazexaan hojiirraa dhufe yoo na dura galte ni rafti. Ni rafti. Amma hoggaan dhufe ni rafti maali yoo cal jetti bakka maali cal. Samboota bakka nin beeka gisee san arra dorgaa dorgee jira moo maaliin jaan naayimtee deemtee miree galan akka dorgaa dorgee mana barumsaa keessa jiru. Ni dhabdee jaan bakka dhisigaa kanatu bakka dhabde kun bar dorgaa dorgeedha. Kun dorgaa dorgeedha malee sammuu kan kee keessa sammuu keessarraa fudhatanii jaan. Sammuu kee waan hin fudhanneef bakka qormaata irratti nama arraan tana dorgaa dorgeessi moo san qormaata irratti duduba deebisuu qabdan jaan. Naa saniin sanbooda akkasitiin sososobaanii sanbooda kaatee deem fuula kee dhiqadhuun jaan fuula isin dhiqatti. Raba balleessi. Sanbooda irraa gisee sana irraa dhabamsiistee booda akka duraanii sanitti dafteetuma dhiisti waan san. Baay'ee gaariidha. Egaa ijoollee wanni isin irratti xiyyeeffachuu qabdan gaafii gaafatamtan san sirriitti xiyyeeffannoodhaan beektanii deebii gahaa deebisuutu waan guddaadha. Kutamatti barattan san keessatti beekumsa hangam argadhee jira akka jedhu beekuunis barbaachisaadha. Egaa Naayilii gaafas eenyutu sirriitti si gorse? Ummaateeti moo ofuma of gorsite? Hiriyoottan kiyyaa taaraan na gorse fi barsiisota. Hiriyoota ciccimtuu qabda. Egaa namni namuma waliin oolu fakkaataa jedhan hiriyoonni kee mi'a mala akkamii qabume? Noo barnootaan akka? Fakkaatti amalaanis waluma fakkaannaa barnootaan illee waluma fakkaanna. Ani tokko haga shanii keessan jira. Shanaffaa be'an immoo boodammoo akkam fooyyeffadhuuf qo'achaan jira xiqqaan jira jechuudha. Ayyee kun gaarii ta'eet jechuudha. Anka jedhu tokkoffaa tana ishima qofaaf dhiistan moo sinoo? Nuyis cimnee. Tokkoffaa baatan ishim dhiiftan. Nuyis cimnee kaa ishiinis cimtee tokkoffaa kana of duuba deebi'urra inumatti fufuu wayyaa jedheen. Sadarkaa kan kee kana anis fooyyessuu baay'ee gaariidha. Hiriyyummaan taphaan qofa osoo hin ta'in barnoota illee hiriyyummaa ni jira. Barnootaan namni tokko hiriyaan isaa barnootaan olaanaa ta'e hiriyaan isa biraa immoo barnootaan gadaanaa ta'e sun hiriyaan jedhamu. Yoo namni wayii tokko barnoota irraa bahee hiriyaan kan kee barnoota irraa bahee deema ta'e yoo barsiisatti himee sun icciitiin jaamu barsiisatti dirqama himuu qabda. Wal qarqaaruu, wal gorsuu, wal qo'achiisuutu waan guddaadha jechaa jirtu. Eeyyee. Mitira? Mee ta'u barnoota keetiin maal fakkaata meeqaffaa fa'aa baatame? Barnoota keenya cimtuudha. Barnoota illee baay'een jaalladha. Ayyee. Akkasuma takkaan qaafurii keessa maambaa toppiteenidha. Ayyee. Kanaaf gara tokkoffaatti si guyyaanne maalinne? Yaadee tokkoffatu natti dhufiisiin jette moo? Lakki. Yaadni jira. Karoora kan kee keessatti maal fatu jirame? Fakkeenyaaf ijoollee yeroon gaafadhu, sa'a itti maatii kiyya gargaaru, sa'a itti qo'adhu, yeroo boqonnaa akkas jedhaniitiin qoqqoodatanii akka qaban natti himu. Kan kee maal fakkaata? Karoorri jechuudha. Waan hundumtuu yeroo qaba. Ani yeroo maatiitti gargaarullee, yeroon ijoollee itti taphachiisullee, yeroon qo'adhullee ni qaba. Sa'aatii isaan na barbaadanitti yoon isaan ergan yoon isaan jalaa fixee waan isaan ergan ergamee dhumee gizeen qo'achuudhaaf seenu waan isaan amma barbaadan waan maal barbaadan jedheen gaafadha. Yoo isaan homaan barbaadu seenaan jaan ganaa nan barbaadan jedheen gaafadha. Erga san immoo qalbii tokkoon taa'ee qo'adhaa jechuudha. Akkasii burjaajeessineef jechuudha. Kootu ammallee gaazexeettee qo'annaa irratti mee waan kana naafid. San dursa gaafadhee akkasitti jechuudha. Almata akka ofirraa fixxee gara qo'annaa keetii seentaa jechuudha. Kunillee tooftaa gaariidha mitire? Tole. Haalli qo'annaa keetii maal fakkaatame?
Yeroo qormaanni gahe guyyatti yeroo afuriin qo'adha. Yeroo qormaanni jiru immoo guyyatti yeroo lamaan qo'adha. Maaliif? Sababni isaattis guyyaa guutuu qo'ataa oolte yoo xiyyeeffannaan kee qo'annaa sirraan jiraanne faayidaan qabu. Yeroo lama qo'attee yoo si galee immoo isaatu irra faayidaa siif qaba. Yeroo qormaataa wanni yeroo afur qo'adhuuf bakka hanga barsiisaan nuun jeetti bakka san gahee keessa deebi'uudhaaf yeroo na barbaachisa waan ta'eef yeroo sanitti fayyadamee akkasitti bakka barsiisaan jee fixee qormaataaf qophaa'aa ta'uun qaba. Baay'ee gaariidha. Hiriyoota ishee adda baastanii beektu? Yaa hunda isaanii nan beeka kee jirraa kaase. Maqaa isaanii hoo? Amala isaanii hoo? Okay, amala isaanii gullaalu namni muraasni hin dhufne. Kanaaf takkaffaa hundi isaanii kee jirraa kaanitti hojiin baratanii akkuma reefa isheen jettee heeranii ibsaadha. Seenaa Shamsaddiin, Leelloo akkasumas Egeree fi Naahilii fi yeroo hedduu eenyu maqaan isheedha Feeneetii hedduu dhagaa maqaa isaanii yaamee fixuu hin danda'u. Ijoollee amala gaarii qabanii fi ilaalchi isaanillee haalli isaanillee gochi isaanillee namoota akka takkaati akkasi. Hordoffiin isin mana barumsaatti manatti osoo ishiin hin beekin taasiftan jira. Yaa jira sun jira. Mee bifa kamiin barsiisota wajjin haasoitan waa'ee amala ishee jechuudha. Gaafa isiin mana barumsaa deemtu nan bilbila. Bilbile jeen himu. Nan bilbila. Hoggaan bilbile immoo eenyu faadha saayibni isaaniiti. Eenyu faa wajji baratanii akkami qormaata yeroo mana barumsaatii bahan gibbii ala ni bahammoo yoo mooraa ala ni bahammoo hin bahanii. Saayiba kana ijoolleen beekuu dhiisuu dandeetti. Hiriyaa jechuudha ijoollee. Akkasii innaa bilbilee gibbii ala ni bahammoo akkamii. Ammas mana barumsaa isaanitti baratan kana xiqqashoo mana naannoo keessa waan ta'eef namni biraan seenamu hin seenu ijoolleen biraa seentee achi keessatti faa ni jeeximu hin jeexu kan joo baqqaan seetuman bilbileetuman barsiisota faa gaafadhee akkasitti haala akkasiitiin wanti jenna jechuudha. Egaa abbaanis waanuma akkanaa kan akka ishee irraa fedhuudha. Kan ishee natti himte abbaan har'a jiraachuu dhabuu isaa ijoolleetti na himaa. Sirriidha. Abbaan ishee dhaarraan tan akka carraatee hojiidhaaf dhufuu hin dandeenye sila harkamee gaarii ture. Waanuma nan jiru kana innillee. Yoo amma kaleessallee yoo bilbileen akkana jiru bakka haa jabaadhu jeeni waan akkanaa kanarratti akka cimtu akkas jeetu innis wanti jechaa ture bakka harkamuu hin dandeenye maal jee rakkoon qabu kanaaf jennee akkasitti itti himne jechuudha. Wanni guddaan cimina isheen beekuudha. Dhumarratti maatiin yeroo baay'ee mana maatii hedduutitti inuma dhageenyas inuma arginas fakkeenyaaf ollaatti yoo ijoolleen injinara taate ijoolleen ollaa jechuudha. Akkamitti ilmi ebalu injinara ta'e injinara ta'uu qabda. Yoo dooktarri jiraate immoo dooktara ta'uu qabda. Waan ofii isaaniitii ta'uu barbaadan wayii ijoollee irratti dhiibbaa maatiin geessisan jiru. Waan isiin ta'uu barbaaddu akka fedhii isheetitti gargaaranii jirtan moo fedhima keessan dhiibbaa taasisaa jirtan isin bira maaltu jirame? Abbaan fedhe waan fedhe ta'uu danda'a. Ani doktora ta'e jee fi isiin doktora ta'uu hin dandeessu. Kuni filannoo uummataa ifiiti namni tokko kan ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf ani gaafan baradhu seera baradhee akkanan taajeetii miti yeroon baradhu. Akkuma sanitti namni kun yoo baratu bari akkanan doktoran taa paayiletan taa jeetii miti. Kanaaf filannoo mataa ifiitiin namni waan fedhe yoo fedhe doktoraa ta'u yoo fedhe piroofeesara yoo fedhe paayileta ta'uu akka qabu. Maal namni dhiibbaa irratti ogeessite ijoolleen immoo sammuun ni jeeqamti. Waan sammuun jeeqamtu waanuma feetan fedhinnaa keessaniin jechuudha. Akkuma fedhanitti namni fedhii ifiitiin waan fedhi akka ta'udha kan hin hawwaan. Tole egaa ijoollee qophiin yeroo maatii keenya har'aa akkam ture? Isinitti tole? Waa irraa barattanii baay'ee gaariidha. Egaa maatiin hundee biyyaati. Ka'umsa biyyaatis. Kanaafuu maatiin kamuu ijoollee fi sirnaan qabee
sirnaan qo'achiisee fuuldura isaanii tolchuufii qabaa jecha qophii yeroo maatii keenya har'aa kanumaan xumurra. Yeroo biraa iddoo biraa deemnee mooyyuu maatii biraa mooyyuu muuxannoo isaanii isiniif dhiyeessina. Kanarraa xumurree nagaatti ijoollee.